qabbana qaama keessaa salphiftanii hin laalina. Qaama keessan laamshessee haaluma salphaa taheen isin jibruursee mataa isin qabee hojiin ala isin godhuu danda'a. Dhukkuba narviititti jijjiiramuu ni mala. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan qaqqaalii fi gaggaariiwwan warroonni chaanala kiyyaaf haaraya taatan subscribe gochuun gama maatii gootti eda'ama. Akkasuma mallattoo bilbilaa cuqaasuun akka yeroo mara viidiyoon isin dhufu ooltati kudakaadha. Warri haarayan tahin galatooma hundi keessanuyyuu laayikii cuqaasaa viidiyoo kan hanga dhumaa ilaalaa sheer waliif godhaa hedduu isin fayyada jedhee yaada. Kanaaf har'a kan qabadhee dhufe qoricha qorra qaama keenya nu qabe matas tahee qaama keenya keessaa baasuuf jecha tokkoffaa irratti vaaziliinii bitattan, lammaffaa irratti viksii bitattan, sadaffaa irratti zayitii ejersaa yookiin zayitii zayituun, afuraffaa irratti qurunfudiidha, shanaffaa irratti yansuun. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yansuun karaa dhugaatiinis tahee karaa amman isinitti himu yoo fayyadamtan qaama keessaa qorra of baasuu dandeettan. Hubadha addaan baafadha. Qorri karaalee lamaan tokkoffaa qaama nama qabuu mala, lammaffaa irratti ammoo qomarra qufaa kan qufaa somba nama tuqutu jira. Har'a kaniin hojjetaaru kan qaamaati malee kan sombaati miti. Addaan isin yaa ba'u kan sombaas yoo barbaadan komantii jara barreessaa qabadhee isiniif dhufa. Kanaaf har'a qorri nama kamiyyuu anarraa jalqabee qaama isaanii ni dha. Tokkoffaa irratti keessattuu shamarran biyya Arabaa jiraattan sababa hedduu hojjettanii mana qulqulleessitanii dadhabdanii fuurtanii mukayyaf ofitti yoo bantan mukayyafni mataa isin seenuu danda'a, duyda isin seenuu danda'a. Akkasuma irra caalaan shamarran keenyaa mul'ii gad na dhukkubaa jedhan, akkasuma duydi na dhukkubaa jedhan. Keessattuu shamarran deettee jette wanni kun isaan seen. Kana hunda isaa haaluma salphaa taheen walitti dabalachuudhaan akkuma sitti argitan vaaziliinii maankaa 3, viksii maankaa 2, akkasuma zayitii zayituuna maankaa 3 fi qurunfudii daakkamtuu maankaa 1, akkasuma ammoo yansuuna maankaa 1 walitti dabaluudhaan ibiddarra xiqqoo isne wal fudhachiisa. Kana jechuun danfisuu yookiin baay'isuu osoo hin tahin akka wal fudhatee walitti nuulaa qabu jechuudha. Viidiyoo kana walumaan kan laallee xumurru akkamitti fayyadamna warri jettan qaama keessan galgala maal gootanii hirriba dura dibattanii qaama keessan isa kana walitti maytanii hanga xumuraatiif viidiyoo laalaa. Garuu ammootu viidiyoo hojjeta afaanii walitti haasoyna. Walitti makaa kana fuutanii qaama keessan bingootanii sukkuumtanii dibdanii uffata furdaa uffattan. Achi booda ammootu yansuunas haa tahuu wannuma tahee qarafaa haa tahuu ho'istanii isa dhugaa uffata furdaa uffattanii shamarran biyya Arabaa jirtanis osoo mukayyaf ofitti hin banin warri biyya jirtanillee haaluma salphaa taheen bakka ho'atitti birlimsii uffattanii ciiftan jechuudha. Hedduu isin fuursee qaama keessan kana ho'isee ho'ii keessaa fi alaan kennitaniif yoo jettan baay'ee haala salphaa taheen qabbanni kun ka isin keessa osoo isin argin baatanii fi bahuu fi akkasuma ammootuyyuu dafee ka isinirraa fayyuudha. Itti aansuun ammootuyyuu warri qabbanti mataa dhooftee jette isuma kana mataa keessanitti dibuudhaan akkasuma ammootuyyuu bishaan oowwiftanii bishaan oowwasa fuula keessanitti ulachuun hurka isaa jechuudha. Haaluma salphaa taheen ija keessan cufattanii hurka san sirritti mataa keessanitti yoo bishaan kana dakanaa bishaan hurkisuun fakkeenyaaf bishaan danfiftanii kurree irra keettanii kurree distii haa ta'u kurree makarajii fiddanii uffata gubbatti ofi gafiftanii isa kana mataa dibattanii mataa keessan irra qabdan osoo isin argitan bishaan kun keessaa yaa qabbanti kun osoo isin argitan qabbanaayaan kun keessaa sirritti yaa waan kana hojjedha. Komantii jalatti na barreessaa isiniin jedha waan yeroo hunda mukayyafni mataa yoo nasiin akkasii fayyadamuudha. Kanaaf erga hunda waliin geennee xiqqoo ibiddarratti viksii fi vaaziliinii walitti baay'isinee akkasuma yansuunaa fi qurunfudii waliin geennee jennee zayitii zayituuna kenna maankaa 3 duuban itti naqanna. Hubadhaa sirritti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkasuma ammootuyyuu qaama keessan yoo isinii danda'ame namoonni qabbanti isin seente haala kanaan dibattanii bakka ho'aa keessattuu namoonni biyya jirtan guyyaa godhuullee ni dandeettanii yeroo galgalaa qabbanni waan jiruuf guyyaa gootanii fuuran sun yoo isinirraa goggogee jedhe uffata keessan jijjiirattanii yoo barbaadan dhiqattanii erga fuuran gogee fuuraa saniin hin dhiqatina ammas jechuudha. Hanga fuuran sun goggogee akkasuma ammootuyyuu qaamni keessan cufamutti jechuudha. Yeroo fuuran fuuru kana qaamni keenya ni banama. Yeroo banamu ammoo qilleensi dhufee ni seenaa irraan nutti dabalama jechuudha. Kanaafi haala kanaan namoonni qorra qaama keessaa qabdan qorra qaama keessaa balleessuu ni dandeettanii akkamitti akka walitti goonu ammootuyyuu kunoo ufii keessanii argitanii erga walitti baay'isinee kaanellee ammootuyyuu erga irraa dhaamsinee jennellee qurunfudii fi qaraaf dhiifamna of galcha qurunfudii fi yansuuna san akira boodarrallee xiqqoo itti daballa yoo jalaa hir'atee jedhe haa ta'u waan maraafuu haala kanaan kunoo argaa jirtanii qorichi kun ni gurguramellee hojjetamee manatti ni gurguramallee akkasuma ammootuyyuu ufiillee manatti
hojjechuu ni dandeettanii namoonni hedduun qoricha akkanaa kana maaliif hinuun hojjetanii hojjetteen gurgurree jettanii yeroo fudhata wanni hundi yerootti haajoma waan ta'eef YouTube kana gaafa banii hojjedhu yeroo dheeraa fi dadhabbii hedduu na gaafate akkuma san jechuudha ammas waan hedduu gara biraa tarkaanfachuu fi dadhabbinna hedduu na gaafata. kanaaf annama waan akkasitti waan hunda argitanii guutamee fi miti inshallah rabbi nu haa guutu rabbi biraa wanni hundi laaftudha haa ta'u waan mana keenya keessatti beeynu fi akkasuma mootuyyuu waan faayidaa qabu hawwaleen teessan shamarran keenya ka aayyoon ta'e dibamtu ka obboleeyyan tante rakkoo adda addaatiin biyya keessa qabbanti isaan luka caccabsan haala kanaan itti himiti haaluma salphaa ta'een birrii xiqqishoo ergii fi waan kanneen bichisiisii viidiyoo kana laalaa walitti dalaysiisii fi akka dibatanii fayyadaman godhaa fi qabbanti dhibee hedduu hamaadha. mataa nama qabaa qaama nama qabaa nama juburuursa mataa qullaa nama godhaa jilba nama qabaa akkasuma mogalee nama qabaa mudhii gan nama dhukkubsaa dugda nama dhukkubsaa akkamisin himuu danda'a qolomata nama dhukkubsaa bifa nama jijjiira ija namaa jechuudha ilaalcha nama akka dhibee hamaan qabamanii ija ol qabachuu nama dhoorga kanaaf hundi keessan qabbanti akkaataa adda addaa qaba qabbanti qaamaa lafa nama maruu danda'a akka dubartii yeroo ulfaa ol guuruu danda'a. hedduu jechuudha rakkoolee adda addaatiin kan nama saaxiluudha qabbana qomaa yookiin ammoo tuyyuu akkasuma ammoo kan qufaasisu qoricha biraa qabadhee dhufa qabbanti qaamaa yegguu nama dhahee jedhe qaama namaa kana hin guduunfaa deemuu nama dhoorgaa akkasuma nama haqqisiisuu danda'a karaalee fi mallattoolee adda addaa qaba qabbanti qaamatii fi qabbanti qufaa garaagarummaa guddaa qaba kanaaf haaluma salphaa taheen baaziliinii viksii qurunfudii yansuunaa fi zayitii zayituuna walitti makuudhaan mana keenya keessatti qabbana kana uf keessaa baasuu ni dandeenya akkaataan itti uf keessaa baafnu hurkaan jechuudha isinii haa galu yeroo waan kana dibatan namni barbaade gad uffatee bishaan danfisee soqidda itti makee irra taa'ee kana maqayyatuutitti dhiira dhalaa osoo hin tahin addaan hin qoodin jechuudha dubartiif dhiirillee hurka saniin qaama ofii fuursanii dakanaa itti ol hurkaa irranaan qoricha dibatanii fuursanii keessaa baha dhugaa rabbii dubbachuuf qorichi kun qoricha hedduu nama hedduu fayyadu waliif sheer gochuun waliif qoodaa maatiin keessan akka irraa fayyadaman godhaa maatiin keenya sababa qabbanaa baay'ee rakkatanii maallaqa guddaa baasanii biyyarraa biyyatti deemanii qorichuma kanaan namni qabbana keessa ka baasu hedduutu jira garuu mana keenya teenne haa fayyadamnu mana keenya teenne maatii keenya haa fayyachiifnu kanuma walitti goone fi yoo isaan illee dhibee jedhe qaama keessan dibadhaati ibidda bishaan oowwaarra taa'a soqidda itti dabala soqiddi hedduu bareeda qabbanaafis tahe wantoota adda addaatiif soqiddi biyya keenyaa jechuudha. shamarran keenya kan deettanillee achumaan garaa keessan isinii deebisu garaa isin babarrate isinirraa balleessu dibanni kun qaama keessan isinii laaffisu infekshinii adda addaa akkasuma mootuyyuu qaamni keessan akka shifiniina adda addaa hin godhanne finniisa adda addaa isinirraa balleessuuf qaama isinii qulqulleessuuf isin gargaara yeroo hurka kana fayyadamtan qaama kana dibattanii erga geessitanii jettanii waan gootan sirritti hubadha fuuran akkuma isinirraa qabbanaa'een dhiqattanii qaama keessan uffata keessan jijjiirattan oowwasan irra teettanii xurii saniin hin taa'inaa maali jennaani yeroo fuuru kana xuriin qaama keessan keessaa waan bahuuf jecha haaluma kanaan fuurfattanii ofirraa qabbaneessitanii dhiqattanii uffata keessan jijjiiratanii zayitii zayituuna tahee looshinii barbaadan dibattanii horaa bulaa nagahatti sheer sabskiraayib laayik godhaa waliif qooda maatii